Nutijan olit Rabbi nufato. Rabbi nufato. Kuni yaanni amma isin qaqaasaa jirtan kuni yaada nama yaaduu qabu nama sammuu isaa qabu nama uummata fiitillee haduudu isa ciisan kutee isa teessuma kute. Kuni barbaachisaadha gizee mara amma wanni fafaatiin keenya guddaa waanni agarru wanni amma isin qaabtan kun ijoon addaan faffaceensa kun miidhaa guddoo nurra fida. Hatta amma isin warra wajjin dhuftan yuunivarsiitii tana seentanuu hanga wal quban qabaannetti funeessa wal beekumsa yoo ta'e malee. Biyya yoo ilaalle immoo halaala ta'anii tokko tokko wal quba qaba. Wanni namarraa gannu godhe isa kana. Yoo wal bira dhufnellee yaadni keenya tokko miti garagara yaanaa karaa biraa dhiiba. Kana godhuudhaaf itti yaana mariidha. Rabbi haa taasisu rabbiin nu gargaaru. Qaama inni barbaadatu hunda rabbi nu haa guutu. Rabbi nu haa guutu. Nu qofallee osoo hin taane qaamni nu oliitis ni jira kan nu gadiitis ni jira kan hiriyaa teenyaatis ni jira. Kana godhuudhaaf kan hunda laallatu waan ta'eef hundaa'u rabbi waliin nu haa qabu. Rabbi nuuf haa taasisu. Khayrii nu haa dubbisu. Khayrii nu haa dalasiisu. Waan mul'ata qabu rabbi nu haa dalasiisu. Taariikha hawaasa fiitii godhanii rabbi illee hin jaalatu. Kan namni illee hin jaalatu rabbi nu haa dalasiisu. Rabbi nu haa dalasiisu. Kanaafuu kun bareedaadha mariin teessa waan gaariidha. Inni barnoota akka jennus dhuguma akka isin jettan hedduu gaaf tokko Finfinnee tana keessatti naaf Naasir Aliyyi doktorri amma ala jiru kuni doktorummaadhaan jiru Hararguma inni Hararguma lixaati. Harargee teenya tana duubatti haftee jeemee nama barbaanna jennee waan madrasaa tokko maqaa Harargeetiin bannee ijoolluma Harargee tanatti damma isinatti barsiifna jennee namuma Harargee sanuu dhabnee jee namuma nu barsiisu. Nama biraa kadhanneeti mataa ishee malee nama biraa kadhannee deebinee ammas ijoolluma Harargee san tabarattuu dhabnee kan isaa buka Harargee lixaa Harargeen baallee hanga xiqqishoo mummuutannaa qabdu Harargee lixaa akkuma lixa ayaan kana lixxee jirti. Dhuguma kun kijibaa miti. Nama tokkicha kan isaan agartu. Ammoo namni dura biyya tana guddise namni biyya tana dammaqse akkuma reefuu kakaaftan Harargee namuu kana hin kaadu taariika Harargaa baakan. Biyyuma tana sadarkaa tanaan hageebu uummata Harargee. Gosuma kutaa feetee waa taatu. Muftiin Jimmaa eenyu Harargee ture. Ni beekta kan muftiin Jimmaa ilaa irraa taariikni ni dubbatu Harargee bar maddisaami. Akkasitti namni biyya tana guddisaa ture. Haahollee namoota sanirraa sani warra qabsoo irraa isa tokko jaarraa abbaa gadaa ilmoo qilxufaa jinshaa sanaan hundatis warra ilmiidhaanis akkasumatti kan warra taariikaanis akka Oromoon dammaysa jee kitaaba meeqallee dammaysaa Oromoo hirriba wallaalaatii fi gabrummaa irraa jee kitaaba meeqa maxxansee ture. Kanaaf namni nama kan hunda kakaasee sadarkaa isaan hin arkin tana qabsiisee deebi'ee duubatti hafee nuyi. Yoo kaan ammas yoo rabbi nu gargaaree tokko taane dafnee dura dabru namni hundeensa asli san qabdu dafee dabru ammaas beekadha. Wanni kanuma shari'aan yookaan yoo akkasi kaanee wal dhageenyee daddabaachi deemee nu facaasu kanaas qabnee keessatti dhoorkuu dandeenyee sirriitti akkasi wal dandeenye ammas biyya dura kunneen mul'achuun keenya yeroo gabaabaadha. Kanaafuu waan nurraa barbaachisu murannaadhaan lafaa kaanee waan kun qaama kam laallata as keessa ka jiru sheekan irra gurguddaa ka dhagayitii qabullee ni jira garee tana jaarreetu warreen adda addaa ni jiranii san hundaan dhaqqabsiifnee tattaaffii goonee waan kana sirriitti lafa qabsiifnee asirraa Harargeettis gabbuufnee asumarraas muuxannoo fudhachiifnee achittis waan sandalanyii agarsiisuun dirqama keenya kun waan nurra jiruusi. Waan nurra jiruusi waan nurraa eegamuusi. Rabbiin nuuf haa taasisu. Kanaafuu waan bareedaadha. Ulaagaa isa barbaachisu guuttachuun nu barbaachisaadha yennii. Isin ranga